Aartiin anaa fi calaqqee fi dhugaa hawaasa gidduu jiru. Uummanni tokko aadaasaa, seenaasaa, jireenya keessa jiru karaa aartiidhaan ibsachuu danda'a. Kanaaf aartiin gabaabaadhumatti calaqqee fi dhugaa hawaasa gidduu jiru karaa addunyaatti beeksifatan jedhee namana. Wantoota dheeraadhaa, wantoota baay'ee dubbatamuu danda'a garuu gabaabsee kanas hin jechuu nan danda'a. Aartii kanan hojjedhuu fi waan hin jaalladhuufidha. Hojii kana hin jaalladha taanaan dhimmi hawaasa kootii na ilaallata. Uummanni kun uummata dinagdeedhaan, uummata siyaasaan, uummata hawaasummaadhaan miidhamedha. Kanaaf uummanni Oromoo karaa kamiin dinagdee isaatti jijjiiramuu qaba? Karaa kamiin afaan isaa guddifachuu qaba? Akkamitti siyaasa isaa bareechachuu qaba? Isa jedhu karaa aartiidhaan gabaabsitee dubbachuu hin dandeessa. Kun diraamaa fiilmii keessatti qofa osoo hin taane muuziqaan gabaabduun daqiiqaa 5 daqiiqaa 6 akka raajii ta'ee biyya kana keessatti yeroo inni fayyadu yeroo hedduuf argineerra. Kanaaf karaa aartii waan keessa kee jiru, waan hawaasni keetti tuqamaa jiru, hawaasni kee maal keessa akka jiru karaa fiilmii fi diraamaan dubbatama jedhee namana. Egaa diraamaan Hiree diraamaa jaallatamedha jedhee namana. Kana jechuun garuu guutuudha jechuu miti. Waan hundumaan gahaa ta'uu dhiisuu danda'a. Ta'us hamma ta'e laphee uummataa keessa seeneera jedhee namana. Diraamaa gatii guddaatti kaffallee aarsaa guddaa, aarsaa qaqqaalii hedduutti kaffalamee hojjetamaa jirudha. Ta'us diraamaa kana daran kana caalaa cimsuudhaaf, kana caalaa jabeessuudhaaf halkanii biyya akkuma argitu hojjechaa jirra. Namni akkasumatti callisaa jiru hin jiru jechuudha. Diraamaa kana barreessuuf kan akka kaase fiilmii jalqabaa barreesseen ture. Fiilmii isa jalqabaa sana barreessee akkam fixeen gara diraamaa kanaatti itti fufee. Aartistii jechuun uummata jechuudha. Aartistiin sagalee warra sagalee hin qabneetti baay'isee. Warra dubbachuu hin dandeenyeef dubbata. Aartistii jechuun. Namni maaliif jaallate seenaan kun kan koo ta'uu danda'a dhiibbaa hawaasa koo irra jirudha jedhee amana kan jedhu nama naan. Fiil goota. Miidhamuu hawaasa kee mirga dhabuusaa kan isaarratti abbaa biyyaa ta'uu dhiisuu dadhabuusaa irratti fiil gaafa gootu akkam godheen diraamaadhaan maaliif daayireektilii biyya kana keessatti dubbachuu hin dandeessu. Oromoon akkas ta'e jettee dubbachuu hin dandeessu ture. Kana godhan dubbata. Kanaaf diraamaadhaan bira qabdee ergaa kee biyya kana keessatti ibsaan maaf bade jettee gaafachuurra ibsaan gaafa bade hin bade jettee iyyuurra gaafa dhufe hin dhufe jettee wayyite si jaallata. Kanaaf diraamaa kana kanan barreessuuf na kakaase dhugaa hawaasa koo keessa jiru. Uummata koo mirga isaaf falmachaa jiru wajjin diraamoonni kun akkas jedhee daayireektirii siyaasa wajjin wal qabsiisuu hin barbaadu. Garuu hawaasa koo keessa waan jiru akka ta'e nan amana. Kana caalaatti immoo gara dhugaatti seenna. Kutaan fuuldura keenya jiran murteessuudhaaf baay'ee ulfaatoodha. Kutaan fuuldura keenya jiran beekaa baay'ee gara dhumaatti gaafa inni dhufu ergaa gurguddaa qabateedha kan inni dhufu. Dhuma isaa namni tilmaamuuf rakkisaadha baay'ee. Hireen ergaa qabdi. Barreeffama tokko jira. Hiree keessatti kan beekamu suura bu'aa kaa'an qofaat akka bo'eetti hafaa jedha. Uummanni kun garuu yeroo dhiyootti gammachuu isaa argata jedha. Suura tokko bu'aa kaateennan bara baraan bu'aa hafa. Hin kolfu suurri tokko bu'aa ka'ennan. Uummanni kun garuu bu'aa nafu. Gammachuun isaa dhiyoodha. Aartii kanaafis gaddi keenya dhiyoodha. Aartistiin Oromoo waan baay'ee jedhaniiru muuziqeessitoonni keenya. Karaa diraamaa garuu baay'ee nu hafa. Kana jechuun akka barreeffama tokko istuudiyoo galanii hojjetanii miti muuziqaan. Akka muuziqaatti akka walalootti miti fiilmiin. Isa dubbattu sana immoo deebistee gochaadhaan agarsiisu waan ta'eef yeroo dheeraa barbaada. Kanaaf
dhaloonni amma jalqabee kun mala guddaa qaba jedhee namana. Hireen seenaadha. Walii wajjin taanee jaalalli finiinee firii isaatuun argin deebinee facaanee jedha. Kana booda yeroo itti facaan osoo hin taane yeroo itti sassaabamnudha jedhee namana. Barreessaa ta'anii daayireektara ta'anii qopheessaa ta'uun baay'ee ulfaataadha. Kana jechuun garuu hunda dura fedhii fi kutattummaa hojichaaf qabdutu murteessa. Hin barreessa taanaan inni barreeffame sun daayireekt ta'ee iskiriinii irra siin ba'u taanaan daayireektara kan biraatti kennachuun hin jiru. Kana gochuuf maal gochuu qabda? Hamma dandeesseetti seenaa ofii kee barreessiti sana ofii kee daayireekt gochuun kee kanaaf si fayyada. Yeroo barreessitu sammuu kee keessa nama akkamii dhufuu qaba isa jedhu yaadaa barreessita waan ta'eef nama sana taaksii keessatti ol baruu dandeessaa, kaaffeetti ol baruu dandeessaa, iddoo argitee irra dhaabbatteetu nama sana kastu godhattee hojjechiifatta. Qopheessaa gaafa taatu immoo yaadi. Humni diraamaa biyya keenyaaf kaffalamu baay'ee gadi bu'aadha. Qarshiin kaffalamu aktaroota hundumaa ga'uu didee sadarkaa liqeeffachuu yeroo nuti geenyu jira. Kanaaf maal gochuu qabda? Tokkoffaa namaati qopheessaadha jettee piroodiisariin ati qopheeffattu hojii kee sana hojjechuu danda'uuti qaba. Yoo nama sana hundumaa tokko tokko isaanii ramadeen hojjechiisa jirtaana waggaa 10 booda eeguu qaba. Kana hin gootu taanaan akkasumatti baran eegaa, kwaalitiin eegaa, maaloon eegaa jetta taanaan diraamaan afaan Oromootiin hojjetanii nafa. Rakkoo guddaa kan ta'e maalidha? Aartii keenya kan gaggeessaa jiru eenyudha? Aartiin keenya gaggeessaa sirrii ta'e hin qabu. Namoonni ogummaa kana beekan, namoonni waa'ee waraabbii beekan hoogganaa aartii ta'anii Oromiyaa keessatti dhaabbachuuti qabu. Manni barumsaa aartii afaan Oromoo nu barbaachisa. Nun abdeet ol gochuu qabna. Yeroodhaa yerootti ituma hojjennu ofii keenya immoo barachuuti qabna. Amma diraamaan biyya kana keessatti hojjetamu diraamaa 2-3dha. Kan dorgomsiistee keessaa fudhattu muraasa ta'uu danda'a. Lama wajjin dorgomtee mo'attee immoo nama mo'adha jechuunis rakkisaadha. Diraamaa 2 keessaa tokko filattee nama filannoo kan biraan qabdu. Akka afaanota kaanii diraamaan 5-6 nu barbaachisa. Mootummaan akka misooma biyyattii tokkotti ilaalee aartii deeggaruu danda'uuti qaba. Manni barumsaa aartii hin barbaachisa. Sababii kanaan barreessaa taateetu daayireektara taatee qopheessaa taata. Humni dhufu gahaa waan hin taaneef. Kana jechuun garuu sa'a hirribaa keerraa boqonnaa guutummaa guutuutti waggaa guutuu aarsaa gochuudhaaf murteessiteedha. Kanaaf dhiibbaan guddaan qopheessaa sanarra jira jechuudha. Akkasuma ta'e garuu diraamaa kana irratti nama haaraati fiddee dhufte kufee yoo argame garuu arrabsoof lolli jiru salphaa miti. Gaafa gaarii ta'u namni keenya gaarummaa isaas taasisuu danda'a. Gaafa kufus akkasumas buusa. Kanaaf akka carraa ta'e kiruu kanarratti namoota haaraa qofaadha intarviyuu kan goone kutaattaan irratti namoota muuxannoo hedduu dheeraa qaban isaan qabannee dhiyaanna. Kanarra dargaggoonnis barumsa adda addaan argatu jennee amanna. Kanaaf daayireektarri itti gaafatamummaa guutuu fudhatee hojjeta. Aktaroota haaraa filachuudhaaf kan murteesse aartiin keenya yeroo baay'ee namoota wal fakkaatoodhaan gosa tokkoon qabamee jira. Komiin akkasii uummata biras hin jira, aktaroota biras hin ka'a. Amma kiruun haaraan asirra dhufan ijoollee asirra argitu kun qaboon, urjiin, haati shuubaan diraamaa kana irratti beekamtii guddaa fi jaalatamummaa guddaa argachuu danda'u. Kana gochuuf kan murteesse maaf kiruu haaraadhaan hin baanu jechuun rakkoo guddaan biyya keenya keessatti aktara fudhachuu yoo barbaadde aktarri mana barumsaa tokkotti baratee aktariidha jettee nama sana keessaa qoodachuun barbaadu yookaan qoodataan barbaadu nan fudhadha mana barumsaa jettu afaan Oromootiin biyya kana keessa hin jiru. Takka hojiin keenya piroofeeshinii keessaa hin ba'a. Piroofeeshinaal ta'uu dhiiseetu gara waan kan biraatti deema. Akka seeraatti aktaraati barbaaddu sana mana barumsaa keessaa kamiin barbaadda jedhamee pilaan A, pilaan B, pilaan C jettee qabattee aktaroota 10-15 keessaa achi keessaa qoodataa tokko keessaa fudhata turte. Kan keenya garuu waan akkasii hin jiru. Iddoo argatturraa lafuma jirurraa
waan argattu keessaa aktarri kun hin taatiin hin taatu isa jedhu murteessitee itti gaafatamummaa fudhatteetu balaa kana oolta. Aktarri tokko cimee yoon hojjete aktarri tokko yoon uummata biratti jaallatameera ta'e haaraa ta'e kan jajamu aktarichadha. Aktarri tokko yoo kufee garuu kan arrabsamu daayireektaradha. Diraamaa Hireen dura hojiilee gaggabaabduu jalqaba irratti fiichar fiilmii yookaan diraamaa sa'aatii 1:50 mata duree bidiruu jaalalaa jedhuun qopheesseen ture waggaa 7-8 dura barataa ta'etu hin jiru. Isa booda shoortii muuvii gabaabaa sirna gumaa Oromoo irratti kan xiyyeeffate qopheesseen ture. Achi booda gara barii kan jedhu nama kan baraaf barreessee giruuppiidhaan naannatu daayireekti godhe. Gumaa sanas gara barii sanas yuutuubiidhaan daawwattoota keenyaaf ga'uudhaan akkasumas fiilmii bidiruu jaalalaa amma yoonaa siinimaadhaa ba'eedhuma callisee taa'ee jira uummata biraan geenye. Isas akka inni uummata bira ga'uuf yeroo gabaabaa gidduutti uummata keenyaaf gadhiisuu yaallaa jechuudha. Yaadannoo diraamaa Hiree keessaa yaadannoo baay'ee jira. Yaadannoo gadhee yookaan yaadannoo deebisnee baay'eetti gaddine har'asinitti immoo yaadannoo xiqqoo sin bashannansiisuu danda'a jedhee amanu keessaa waraabbii gara jalqabaa ture. Mana ta'e keessatti gamoo guddaa keessatti halkan waraabaa jirra. Manicha keessa namni manicha sirriitti beeku namni tokko jira ture jechuun gurbichis nu wajjin hojjeta ture. Amma sochii kaameeraa keessatti kan waraabamu mucaa dubaraa tokkodha. Mucaa dubaraa sun mucaa diimtuu tokko teesseetti. Ililliin akkas jira. Kaameraan muuvimentiin sochiin kaameraa muuvimentii gaafa akkas deemu kaameraan qooqa mataasaa qaba. Paan jedhama. Amma itti meen ogeessa kaameraa kootiin kaameraa kana iddoo kana akkastee akkas gootee paaniidhaan naa fudhattan jedheeni gurbichi dhaggeeffate. Kumsaa paantiidhaanii sammuusaa keessa hundi keenya dhaabbannee inni sammuusaa keessa paaniisa jedhu gara paantii jijjiire. Irraa yaadannoon kun yaadannoo yeroo baay'ee yaadannoo keessaa tokkodha. Isa kaan yaadannoo kan biraa jira garuu gara dhumaatti sagantaa qabna waan ta'eef saafii hunda isaa guyyaa tokko iddoo taatonni guutummaan jiran ittiin baasna jennee yaadna. Kana fakkaata. Kumaan qoddataan jaalladudha. Kumaan nama haadha isaaf obboleessa isaa gargaaruu barbaadu. Nama dursee waadaa galu. Nama waan gochuu barbaadu dafee dubbatu garuu wantichi dhaqee milkaa'uu fi didu. Obboleessa isaa jaallatus obboleessa isaa jaallatus garuu waadaa dubbatee irratti argamuu dhiisuunsaa kuma lolchiseera. Kumaan nama haqaa ture. Kumaan dhugaa jaallata ture. Kana booda garuu dhabuun gara waan tokkotti sochoosaa laata kan jedhu sodaa akkasiin qaba. Anama kumsaadha malee kumaa miti yeroo ammaa kanatti. Kanaaf kumaan qoddataa baay'ee natti toludha. Seenaan isaa maal akka inni ta'u qabeenya waliin ilaalla. Action! Hireen egaa gara fuulduraatti seenaan ishee numne isaa ammaa caalaa hin bareeda kan jedhu amantaa guddaan qaba. Uummanni jaallachuun isaa karaa adda addaa yaadni uummataa baay'ee dabaluun isaa uummannis dhiibbaa keessa nu gasheera. Yeroo barbaada, baajata gaarii barbaada. Kun akkuma argitu halkaniif guyyaa namni sa'aatii hedduu hojii kana irratti dabarsina. Waraabbii daqiiqaa 10 waraabuudhaaf daqiiqaa 10 miti kan nutti fitu guyyaa 2-3 nutti fixanu akkas ta'anii koomanti godhan kana miti. Kanaaf amma dandeenyutti bashannansiisaa barsiisaa dhaloota kanaaf ergaa tokko kaa'aa akka inni deemuuf waan dandeenyu hundumaa hin goona. Kanaaf kutaa ittaanuu keessatti egaa piroodakshinii isaa ammaarra fooyya'aa ta'e waraabbii gaarii piikcharii gaarii sagalee gaariidhaan hin dhufna jedhee namana. Kana jechuun gaadaraa keessan garuu akka warra Hollywood yookaan warra Bollywooditti hojjenna jechuun miti. Dogoggora keenya kaleessaarraa barannee wanta gaarii fooyya'aa tokko akka finnee dhufnu garuu amantaa guddaan qaba. Seenaan itti aanu hin beeku. Hin beeku maal akka inni ta'u. Hojiin hojjetutti sabaa saga.
waan inni godhura dhaabbatee har'a seenaa isaa akkasitti dhuma kan jedhu namni seenaa isaa guutummaa isaa beeku hin jiru. Barreessaa fi waaqa qofaaf beekachuudha dhuma isaanii. Kanaaf dhuma isaanii isinis waliin ilaaltanii dhumni isaa maal ta'e akkamitti akkas ta'e jennee akka irratti wal falminuu abdii guutuun qaba. Dhugaa dubbachuuf aartiin Oromoo guddachaa jira jedhanii deebisuudhaaf guddateeras hin guddannes jechuudhaaf baay'ee rakkisaadha. Ulaagaan guddachuu keessatti jiru maalidha? Fiilmiin 5 yookaan 7 8 10 hojjetameef aartiin biyya tokko guddateera jechuu miti. Yeroo baay'ee egaa aartii kana keessatti biyya kana keessatti normaalii fiilmiin afaan Oromoo tootaalii herregamee fiilmii 30 guutuu. Kanaaf kaleessa irraa har'a mirga afaan Oromoo haasa'uu qabaatteef aartiin kun guddateera jechuu hin dandeessu. Oromoon rakkoo seenaa barreessuu hin qabu. Oromoon rakkoo daayireektaraan qabu. Oromoon rakkoo teeknooloojii wajjin ol ammayyummaa wajjin deemuu hin qabu. Dhugaa dubbachuuf Oromoon rakkoo fiilmii barreessuudhaaf hin rakkatu. Dabumti Oromoo irratti biyya kana keessatti raawwatamu iyyuu inni iyyuu fiilmiidha. Seenaa humna Oromoo irratti raawwatamu tu barreessitee uummata agarsiiste addunyaa kana raajeffachiisuu danda'a. Inni guddaan garuu maalidha? Oromoon afaan kanaan akka inni dagaagu qaamni hin barbaanne jira. Guddina afaan Oromoo qaamni jibbu jira. Mana mootummaa keessa fira fakkaatee waan afaanichaaf hojjetu fakkaatee afaanicha irratti kan hojjetu jira. Waajjira hedduu keessa dhattee waa'ee afaan Oromoodhaaf waa'ee ispoonsaraa hedduu kaasuuf ta'e isin hin beektan malee ijoollee turtanii sirna darbe keessatti afaan Oromoo kun siin jedhee waa'ee afaan Oromoo dubbatamuuf dhorkamuu isaatti kaasuu barbaada. Dargii keessan dhalanneen hin beeku waan hin beekuun qabu. Afaan Oromoo dubbatamuuf dhorkamuu isaa afaaniin dhagee oduun dhagee malee waan hin beekuun qabu. Kanaaf mootummaan biyya keenyaa mootummaan Itoophiyaa kuni misoomaan guddinaan misoomni isaa fakkeenya gaafa fudhatu TV irratti Chaayinaa fi Ameerikaa wajjin dorgomee deema. Waa'ee aartii Oromoo immoo gaafa fudhatu immoo as deebi'ee dargii isa du'ee wajjin dudduubatti deebi'a. Misoomaaf fuuldura ilaala taanaan Chaayinaa ilaala taanaan afaan bira gaafa ga'u maaliif fuuldura Ameerikaa fi Chaayinaa ilaaluu dadhabu? Kanaaf copni aartii Oromoo irra jiru kana booda hin cita jedheen abdadhaa. Kana caalaa teeknooloojii gurguddaa fayyadamnee kun dhuguma afaan Oromootiin hojjetame kan jedhamu sadarkaa sanarra akka geessisan dhaloonni haaraan amma ka'e kun tarkaanfachiisa kan jedhu amantaa akkasiin irraa qaba. Aartiin guddateera kan jedhamu biyyicha keessatti diraamaan tokko 2 yookaan 10 hojjetameef miti baay'isanii. Teeknooloojiin ittiin hojjetameetu murteessa. Sadarkaan itti ilaalameetu murteessa. Ammaaf nuun diraamaa tokko hojjennes aartiin Oromoo tarkaanfii tokko tarkaanfateera maal ta'eera jennee dubbachuu hin dandeenyu. Garuu gahee isaa ba'eera. Diraamaan tokko hojjetamuu isaatti nama abdii kutate tokkotti abdii horeera taanaan uummata kana tokko gochuu keessatti ergaa uummata kanaa dubbachuu keessatti tarkaanfii tokko tarkaanfachiiseera taanaan diraamichi fayyadeera jedhee namana. Garuu kana booda hin beeknu hamma kanaan duraa diraamaa hiree dabalatee vaatii Oromoo malee aartiin Oromoo guddateera jedhee dubbachuudhaaf na rakkisa. Barreessitoonni haaraan dargaggoonni caalaa barreessuu danda'an dhokatanii jiru jedhee namana. Nun Rabbi nu gargaaree Waaqayyo carraa kana nu kennee uummatatti baaneerra malee kana caalaa nu caalaa barreessuu kan danda'an dhokatanii kan jirtan. Yeroo hundumaa qalama keessan waraqaa keessanitti buusuun isiina. Carraan onuuf dhufe isiniifis hin dhufa. Maaliif carraa dhabaniiti malee nu caalaa hojjechuu akka isaan danda'an beeka. Kana jechuun garuu diraamaa TV dheeraa hojjechuun salphaadha jechaa hin jiraniti. Gatii guddaa nama kaffalchiisa. Isaanis yeroo hundumaa barreessuu isaaniitti fufanii cimina keenya ilaalanii cimina keenya irraa baratanii hanqina keenya immoo fooyyeffatanii dhufuudhaaf. Maaliif diraamaa dheeraa kana xumurreennan yeroo muraasaaf boqonnaa fudhachuun keenya nafu
yeroo sanatti dhaloonni haaraan kun immoo harkaa fuudhanii waan mataa isaanii akka godhaniif diraamaan 3 4 5 6 wal duukaa jiraachuun dirqamadha. Kana booda uummanni kun diraamaa tokko irratti qofaaf gatee diraamaa 2 yookaan diraamaa 3 irratti of gatee jiraachuun qabu. Carraa baay'ee keessa maaltu beeka kan hireen ittiin tollee jiraachuu danda'a. Seenaa kan biraa hireerraan faallaa ta'es namni kan biraan barreessu jiraachuuti qaba. Kanaaf dargaggoota wal deemoo jabaadhaa barreessaa. Carraan uummatatti mul'achuu keessanii uummata biratti ergaa keessan dabarfachuu keessanii dhiyoodha jedhee namana. Namootaan galateeffadhu hedduun qaba. Milkaa'ina hojii kanaatiif namoonni na cina dhaabbatan namoota hedduudha. Maatii aartii Oromoo mara. Aartii kana keessatti akkan jabaadhee argamuuf namoonni dhuunfaadhaan deeggarsa adda addaa naa godhan jiru. Namoonni konkolaataa nuu kennuudhaan, mana nuu kennuudhaan, meeshaa nuu kennuudhaan akkasumas piroodakshinii fiilmii leeqaa yookaan leeqaa fiilm piroodakshin kiruu guutummaa ogeessa sagalee, ogeessa kaameeraa, editara guutummaa halkaniif guyyaa qulqullinni isaa dabaluu qaba jedhanii xiiqii guddaadhaan diraamaa jaallatame kana nuun immoo gahee mataa keenyaa hin baana jedhanii sa'aatii hedduudhaaf kan dadhaban jiru. Akkasumas hiriyoota koona waliin ta'anii kana godhaa yeroon jedhutti ergamanii walii gadi fiiganii milkaa'ina hojii kanaaf gatii gurguddaa kaffalaa jiran jiru. Hunda isaanii baay'een galateeffadhaanii uummata nu daawwatuun yaada isaa kan nu kennu kanatu sirreessitanii kanatu gootanii kan jedhu hundumaa baay'een galateeffadhaan jechuudha. Uummata nu daawwachaa jiruun daawwattoota diraamaa Hiree hunduma keessanii baay'ee isin jaallannaa, baay'ee isin kabajnaa. Diraamaan Hiree akkuma argitan torban muraasaaf qilleensa irraa dhabamee jira. Karaa keessaa akkam ta'ee diraamaan Hiree maaliif badeettanii kan nu gaafachaa jirtan. Akkasumas karaa sooshaal miidiyaa karaa adda addaa diraamaan kun maaliif addaan citeettanii kan nu gaafattan. Qulqullina fooyya'aa, hojii fooyya'aa, cimina addaatiin deebinee dhufuuf jennee torbee muraasaaf qilleensa irraa banneerra. Kana jechuun garuu hin hafne jechuu miti. Torbee muraasa keessatti diraamaa isin jaallattan bashannansiisaa, ergaansaa, ga'eensaa hundumtuu kan dhufu torbee muraasa booda dhufa. Akkuma kana dura yaada keessan nuu kennaa turtan ammas yaada keessan nutti hin qusatiina. Cimina keenya yoo nutti himtan cimina keenya jabeeffachaa, hanqina keenya sirreeffachaa isin keessatti ofii keenya of ilaalaa. Cimina diraamaa Hireef halkaniif guyyaan hojjenna. Yaadni keessan baay'ee nu jabeessaa, yaada keessan nurraan qusatiina. Hamma kutaa dhumaatti Hireen seenaa akkasumatti bakkeetti hafu miti. Hireen seenaa karaa irratti dhaabbatu miti. Ergaa mataa ishee qabdi. Gola keessan keessatti bara diraamaa Hiree akkasiin jettanitti mana keessan keessatti diraamaa yaadatamaa hafu akka inni ta'uuf halkanii guyyaa hojjennee akka inni baay'ee bareeduuf waan gochuu dandeenyu hundumaa hin goona. Piroodaakshiniin fiilmii leeqaa diraamaa Hiree torbee muraasa keessatti isiniif dhiyeessuu jalqabaa. Kun sooshaal miidiyaa yuutuubii keenya sirriidha. Kana dura piikchar kwaalitii sirrii ta'e isatti dadhabaa baane sagalee isa gaarii ta'e isin bira ga'uu dhiisuusaaf dhiifama guddaa isin gaafannaa. Kana booda garuu peejii isaa ammaa kanaan sabskiraayib yoo gootan nuti salphaan isin biraan ga'uu dandeenya. Piikcharii gaarii, sagalee gaarii, baay'ee miidhagaa ta'e torbeedhaan isin biraan geenya. Isinis koomentii keessan karaa chaanaalii kanaan nuu kenna. Namoonni hedduun hiriyoonni maatiin diraamaa Hiree hundumtuu akka isaan sabskiraayib godhaniifis isinis walii keessanitti hima. Torbeedhaan koomentii keessan irraan fageessinaa. Baay'ee isin jaallanna, baay'ee isin kabajna. Akka isin nutti gammaddaniif halkaniif guyyaa boqonnaa tokko malee hojjechaa jirra. Hamma walitti deebinutti turtii gaarii. Hireen seenaadha. Baradha jedhee gaafa manaa bahu ofittan kakadhee durba maqaan nahu garuu hooleen bullee waadaan koonii cabee bareeddu tokkorraa jaalalli na qabee.
maqaa ishee gaafannaan naan jettee gaaddise sababa ishee middiin biyyoona nyaachise.